Akka yaadaatti garuu Oromummaaf yaadi kuush jedhamu diina warra kaabaati jedhee taasise. Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Dhugaa Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa harkaa qabnuun isinitti hima. Oduun keenya haasaa Konoleel Gammachuu ayyaana kaleessa taasisan irratti xiyyeeffata. Akkasumas oduu biroo harkaa qabna. Haga dhumaatti nu waliin turaa jechaa oduun keenya kunooti. Eertiraan harka ishee sassaabachuu qabdi jechuun qondaalli ABO Konoleel Gammachuu ayyaana akeekkachiisan. Kaleessa miidiyaa Soofumar jedhamu irratti gaaffiif deebii taasisan qondaalli ABO Konoleel Gammachuu ayyaana biyyattii jeequu keessatti qoonni Eertiraa olaanaa ta'uu isaa jabeessanii dubbataniiru. Waggootaaf gammoojjii Eertiraa manneeffatanii qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa akka turan Konoleel Gammachuun Isaayyaas Afawarqi durumaa qabsoo Oromoo kan hin jaallanne ta'uu isaa himaniiru. Haa ta'u malee dirree isaanii san fayyadamuuf jecha isaanis yeroo sanatti bulchiinsa wayyaanee rukutuu waan barbaadanii walitti hirkannee jiraanneen ala qabsoo nuti gaggeessinu simattee hin beektu jechuun himaniiru. Amma harki Eertiraa dheeraa ta'uu himuun inumaa goolama siyaasaa biyyattii keessatti qabsiisuuf hojjetaa jirti ka jedhan Konoleel Gammachuun waa'ee Oromoo keessaa harka ishee baasuu akka qabdu akeekkachiisaniiru. Duula Oromummaa irratti eegaltees dhaabuu qabdi ka jedhan Konoleel Gammachuun waraana Kuush irratti labsite kana dhaabuu akka isheen qabdu gaafatan. Biyya Eertiraa irra caalaan saba Kuush akka ta'an himuun dubbii weerara Kuush jedhamuun dubbatu naannicha kan ammeessu ta'uu isaa hubachuu qabaa jedhaniiru. Dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa keessaa irratti yaada bal'aa kakaasan gameessi kun waa'ee qabsoo Oromoo fi furmaata biyyattii kanaa akeekaniiru. Rakkoon gama kaabaa eegalaa jiru kun aangaa'ota mootummaa sabummaan isaanii Oromoo ta'e hundaa gaaga'uuf akka adeemaa jiru kan himan namni kun warri paartii PPs ta'e mormitoonni waliin mari'atanii of ittisuu irratti cimanii hojjechuu akka qaban naaman. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti filannoon hin barbaachisu ka jedhan qondaalli ABO kun walwaraansi biyyattii keessaa sadarkaa ammaataatti ce'aa jiraachuu akeekkachiisaniiru. Uummata Oromootti balaa guddaan gama kaabaan eegalee jira. Kanaaf of qopheessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Obbo Shimallis Abdiisaa ofiif yoo dhiise dhala isaaf jedhee biyyattii keessatti nageenya buusuuf hojjechuu qabaa jedhaniiru. Dhalli isaas dhalli koos biyya biraa hin himattu ka jedhan namni kun diinummaan siyaasaa Oromiyaa keessaa gara nagaa buusuutti dhufuu akka qabu gaafataniiru. Yoo ta'uu baate garuu kasaaraa namaan akka walootti nutti dhufaa, salphinis akka walootti nutti as deemaa jira jechuun akeekkachiisan. Amma lolli Oromummaa irratti Isaayyaas Afawarqiin labsamee eegalee jira ka jedhan namni kun sochiin faannoo Wallagga keessaa eegale kun agarsiiftuu isaa ta'uu ibsaniiru. Rakkoon kun daran babal'achuuf deema jechuun baay'ee sodaa akka qaban himuun humnoonni Oromoo wal ta'uun wal mari'achuu yeroo kanatti dirqama ta'uu isaa dubbataniiru. Addi bilisummaa Oromoo keessatti gameessa dubbiin irraa miidhaguuf labataa irraa fegereef akka raaga tokkootti haasaa taasisaniin jaallatamummaa akka qaban Konoleel Gammachuun sochii kaabaa kanaan yaadda'uu cimsanii dubbatu. Sochiin achiin eegale kun baay'ee bal'ataa sadarkaa qabanii dhaabuun dadhabamutti ce'uuf deema jechuun himu. Dhiiga wal dhangalaasuu hamaa dhalachuuf deemaa jiru ta'uu kan himan namni kun balaas deemu garuu paartiin filee utuu hin taane akka walootti nutti as deemaa jira jedhan. Turtii isaanii edaa keessatti dhimmoota ABO fi kaaba biyyattii haalaan irraa dubbataniiru. Konoleel Gammachuun irra yaaddoo Oromootti jedhanii cimsanii kan himanis humna kaabaati. Sochiin gama sanaa ammoo paartiin filee kan deemu utuu hin taane ilaalcha Oromoo dhabamsiisuu jedhuun akka adeemaa jirutti ibsaniiru. Humna kaabaa kana jala dhaabbachuun ammoo akka Oromootti tokkummaa barbaadan yaanni jedhu haasaa isaanii irraa hubatameera. Gosoonni seem Oromootti lola banuu kan himan Konoleel Gammachuun lolli hamaaf yaaddessaan sichi gaaga'amaa geessuu malu eegaleera jedhan. Ammas taanaan abjuun isaaniif hojiin jaraa baay'ee yaaddessaa ta'uu himuun kana hubatee namuu waliin mari'achuuf Oromiyaa keessatti humni mootummaa fi mormituu nagaa walii buusuun barbaachisaa ta'uu isaa himaniiru. Kana taasisuuf ammoo mootummaan humna guddaa akka qabutti dubbatan. Turtii isaanii kanaan miidiyaa irraa maaliif akka fagaatan gaafatamu irraa dubbii eegalan. Konoleel Gammachuun haasaa duraan taasisan duub deebii isaa dhaggeeffachaa akka turan himuun miidiyaanis isaan baqachuu isaa eeraniiru. Namni dubbiin isaanii akka kiniiniitti barbaadamu maaliif miidiyaan akka baqate namaa hubatamuu baatus dhiibbaan ABO irra ga'u hammaataa waan ta'eef gurmuun biyyattii gaggeessina jedhu qoqqobbii ifaa fi dhokataa akka irratti taasisaa jiran hubatameera. Addi bilisummaa Oromoo madda nagaa Oromiyaa dhaaba hawwii bal'aa saba Oromoof qabu ka gaanfa Afriikaaf nagaa arjoomuuf dandeettiitti qabu ta'uu isaatu himama.
humnoonni naannichatti olaantummaa lallabuu fedhan kanneen jeequmsa naannichaa keessaa bu'aa adamsan garuu ABO kana irratti duuluu fi miseensota isaa qofteessuu irratti hojjetu. Tarii dubbiin nama gameessa kanaa saala kana tuquu kan yaale yoo ta'u, miidiyaaleen isaan baqachuu akka komiitti dhiyeessaniiru. Koloneel Gammachuun miidiyaan biyyattii akka isaan baqate haa himan malee qoqqobbiin ifaa fi dhokataa akkasumas duulli miidiyaa bal'aan guutummaa miseensota ABO fi jaarmiyaa kanaarraa akka jiru hubatama. Addi Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa Oromummaa jiraachisuu fi Oromiyaa asiin ga'uu keessatti gahee hangafummaa qabu akka ta'e namooti walii gala. Daangaan Oromiyaa sararamuu akka qabu, afaan Oromoo jiraachuu akka qabuu fi sabboonummaan Oromoo akka dagaagu hojjeteera. Kanaanis hawaasa isaa biraa marartee gonfate. Oolmaan ABO'n saba isaaf oole kun akka bara chaartiraa achitti haasa'ama. Chaartiraasitti ABO'n qabsoof jiraachisuu adeemsisaa akka ture dubbatama. Akka yaada Koloneel Gammachuu ayyaanaa irraa hubatametti ABO'n ammallee ejjennoo isaa sanuma. Kunis ejjennoo Oromiyaa walabaa ijaaruu, bilisummaa sabaa dhugoomsuu san qabatee akka jiru dubbatan. Ejjennoo isaa kana dhugoomsuuf garuu keeyyata biyyattii keessatti hiree murteeffannaa uummataa qabatee adeemaa akka jiru himan. ABO'n filannoo keessatti hirmaataa akka jiruuf yoo ta'e, yoo mo'atee uummataa mirga hiree murteeffannaa kabajuuf akka ta'e himaniiru. Kana jechuun Oromoon Itoophiyaa keessa jiraadha yoo jedhes, Oromiyaa walabaan ijaarradha yoo jedhes fedhii isaatii jedhu. ABO'n ammoo fedhii uummataa kana guutuuf kutannoon kan hojjetu ta'uu isaa himan. Itoophiyaan impaayera ta'uu ABO'n akka amanu kan himan Koloneel Gammachuun karaa filannoo bilisummaa sabaa dhugoomsuuf qabsootti akka jiran dubbataniiru. Qabsoo Oromoo keessatti yaadonni lama wal jala dhaabbachuu yeroo dheeraa maddaataa kaaroo ta'aa turaniiru. Kunis Oromiyaa walabaa ijaaruu fi Oromiyaa diimokiraatofte hundeessuu ka jedhu ture. Gareen bilisummaa Oromootti namanne Oromoodhuma keessatti dagaaguu kan eegale bara Dargii Hayilee Fidaa irraa akka jalqabe himama. Gareen yaada kana tarkaanfachiisuu barbaadu Itoophiyaa kana akka sabootaa taatutti tolchina herrega jedhu qabatee deema. Ilaalcha Itoophiyaa diimokiraatoftuu Oromoo fayyada kanneen jedhan har'a namoota akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi kaaniin itti ciccamee jira. Dhugaan jiru garuu garee Itoophiyaa isaanii suphina jedhan isaanii nu galaafachuu, kabajaa isaan horkachuuf ofirraa dhiibuu irratti hojjetti. Akka sabaatti siyaasa adeemaa jiru keessatti garee kana lamaan gidduu deddeemee kan waa bubbutatus jira. Gareen kun ilaalcha Itoophiyaa diimokiraatofte jedhu kana yeroo fudhatu, yeroo ammoo gaaffii bilisummaa sanirraa dubbataa uummata ofitti hawwachuun argama. Garee yaada lama gidduu deddeemu kun jaarmiyaa baqata. Akka jaarmiyaatti ilaalcha Itoophiyaa diimokiraatofte ijaaruu jedhu qabatee ka deemu akkuma jiru, namoonni dhuunfaa akka gaggeessaa uummataatti of ilaalanii ergama deemaniif ifatti ibsine danuun qabsoo Oromoo keessatti dhalataniiru. Keessumatti namoonni akka Jawaar Mohammad jaarmiyaan ala akka dhuunfaatti socho'uun uummanni ammoo callisee isaan jala hiriiruun gaaga'ama guddaa fideera. Boriifis illiitota akkanaatu Oromoof sodaachisa. Gareen akkanaa ofii isaaniifis ta'ee uummataaf balaa guddaa ta'uu isaaniiti himama. Jaarraa waan hundee ijaarsaan hojjetamu, hundee affee dinagdeen jaarmiyaan socho'aa jiru keessatti siyaasa dhuunfaa gaggeessuun akka sabaatti bu'aa kan hin finne ta'utu hubatama. Namni kamuu jabaa hangamii yoo ta'e jaarmiyaa ijaarratee kaayyoo fi galma isaa uummata beeksisuun san dhugoomsuuf carraaquu qaba ture. Bakka ga'u kan hin beekne waan deemuuf sirnaan quba kan hin qabne uummata kana deemsisee dhumarra garboonfataatti kenna jedhamuun yaaddaama. Kana ooluuf jaarmiyaan taliigamuun barbaachisaa ta'uu isaa himama. Jaarmiyaaleen Oromoo ammoo akkaataa ilaalcha walii isaaniin gamtoomuun gaarii ta'uu isaa Koloneel Gammachuu ayyaanaa ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun KFO'n hooggansiisaa obbo Alii Abdaallaa seeraan ala jalaa hidhamuu ilaalchisee ibsa baasuun akka hiikaman gaafate. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo hoogganaan isaa obbo Alii Abdaallaa seeraan ala qaama mootummaatiin hidhamuu hordofee ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa, Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa, Boordiin Filannoo Biyyaalessaa fi hawaasa addunyaatiin waamicha ariifachiisaa taasisuun hooggansiisaa kun akka hiikamu cimsee gaafateera. Akka KFO'n ibsetti obbo Aliin tajaajila uummataa fi hoogganaa olaanaa KFO ta'uun aanaa Kombolchaa fi godina Harargee Bahaatti tajaajilaa akka turan yoo ta'u, onkololeessa 23 bara 2018 irraa eegalee seeraan ala qabamuun hidhaa jiraachuu ibse. Obbo Aliin nama nagaa fi ogeessa akkaawuntiingiidhaan eebbifame yoo ta'an, ilaalcha siyaasaa isaa qofaaf dararaan irra gahaa turuu KFO'n ibsa isaa yaadachiiseera. Paartichi miseensi isaa hidhaman jedhes yeroo ammaa kana kaambii waraanaa keessatti hidhamanii akka jiran ibse. Kanaanis hooggansa isaa kun sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti hin dhiyaanne, mirgeeraan eegameef hin kabajamne,
himanni seeraa irratti baname tokkoyyuu kan hin jirre buufata poolisii odoon taane kaambii waraanaa keessatti hidhamuun mirgaa bukaatoo fi maatii dubbisuu akka dhabee ibsuun akkasumas dararaa cimaa irra ga'uu paartichi madda qabatamaa irraa argadheera jechuun hime. Dabalataanis hooggansi paartii KFO kan hidhaman obbo Alii yakka hojjetaniif otoo hin taane sababa ilaalcha siyaasaa qofaan yakkamaa ta'uun mana hidhaatti dararamaa jiraachuu paartiin Koongirensii Federaalawaa Oromoo beeksiseera. Akkasumas lammii biyya osoo yakka hin qabaatiin karaa seeraan ala ta'een qabanii kaambii waraanaatti dararuun sarbama mirga namoomaa fi cabsa heera mootummaati jechuun paartichi himateera. Xumura irratti paartichi hoogganaa isaan duraa hidhamee fi mootummaan hatattamaan akka hiiku gaafachuun Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa haala hidhamaa kana hordofuun dararaa isaan irra ga'aa jiru akka qulqulleessu akkasumas qaamolee gocha kana raawwatanitti gaafatama seeraa akka fudhatan gaafateera. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartilee morkattootaa miseensonni isaanii odoo hidhamaa jiranii akkasumas dararamanii hojii siyaasaa hojjechuun waan hin dandeenyeef boordichi dirree siyaasaa akka agarsiisus cimsee ka gaafate KFO'n hawaasa addunyaa fi dhaabbileen idil addunyaa akkasumas dippiloomaatonni dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka godhan waamicha dhiyeesseera. Oduu keenya itti aanuun abbootiin qabeenyaa dhaabota biiting ispoortii birrii biliyoona 100 ol miliqsan to'ataman. Abbootiin qabeenyaa biiting ispoortii maallaqa olaanaa miliqsan jedhaman qooda fudhattoota kaan waliin to'annoo jala ooluu tajaajilli tikaa fi biyyaalessaa beeksiseera. Akka dhaabbatichi jedhetti namoonni dhuunfaa kunneen birrii biliyoona 100 ol miliqsuun shakkamanii to'ataman. Tarkaanfii dhaabbati kun fudhateen abbootii qabeenyaa 24 dhaabbata biiting ispoortii irratti bobba'an qabamaniiru. Dhaabboti biiting ispoortii kunneen tajaajiloota faayinaansii dijitaalaa biyya keessaa fayyadamuun qarshii kana miliqsuu isaanii ibsame. Sirnooti kaffaltii fiinteekii fi agriiteek jedhaman baankii biyyaalessa Itoophiyaa irraa eeyyama fudhatanii socho'u. Dhaaboti kunneen sababa icciitii maamilaa eeguu jedhuun dhaabota biitingii kunneen qarshiin sochoosan dhaabota mootummaa dhimmi ilaallaturraa dhoksaniiru yookaas xiqqeessaniiru jechuun himataman. Tajaajilli tikaa fi nageenya biyyaalessaa sababa kanaan dhaabonni biiting ispoortii gibira waliin na'u akkasumas qabeenya biyyaa olaanaa ta'e gara biyya alaatti miliqsuu keessatti hirmaannaa qabu jechuun akeekeera. Dhaabonni biiting ispoortii adeemsa waliigaltee mootummaa wajjin taa'isaniin hojjetaa kan hin jirre eeyyamni isaanii akka haqames dhaabbatichi beeksiseera. Egaa dhaggeeffattoota dhugaa miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa sabiskiraayib akka gootan isin gaafata. Nagaan nu tura. Naannoon kun rakkina guddaa kana caalu keessa seenti. Lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ta'uun hin barbaachisu. Waan inni barbaadamu jiraate karaa nagaatti dhumatu qaba inni ta'amanna malee ofii koo loluu miti lolumti barbaachisaa miti biyya kanaaf fedhetan nama. Egaa lolli yeroo tokko filannoo miti akkuma sinsilayyuu jettanii al tokko karaa nagaa gaafatanii wanta dhabdanii gara lolaatti adeemuu danda'a. Tarii akka tasaa yoo uumameedha malee lolliin uumamaa miti angos gaaffiin koo tarii akka tasaa garuu osoo lolli kun eegaleeti. Ejjennoo jechuun yoo ejjennoo adda bilisummaa Oromoo beektan ejjennoo adda bilisummaa Oromoo lola kanarratti maalidha? Akka dhuunfaa keessanitti isin ilaalcha akkamii qabdu? Lolli yoo ka'es ani hambisuu hin danda'u. Ani hambisuu hin danda'u ofii koo garuu keessaa hafuu hin danda'a. Mitiire ofii koo hafuu hin danda'a. Ani lolu. Otuun lola mormuu maaliif lola? Moo amma umuriin koos deemeera loluu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo garaagaraatti cabiinsi garaagaraa ta'ee ture. Isinis yeroo waraana mootummaa keessaa baatanii gara Eertiraa deemtanii cabiinsi guddaan ta'ee ture. Eeguma biyya galtanii booddees immoo yaadaan gargar baatanii kan miseensota keessan kan dhufanis cabiinsaan kan sirraatti adda ba'an jiru. Yeroo garaagaraatti cabiinsa akkasii kun adda bilisummaa Oromoo maaliif mudata? Inni sababni isaa baay'eedha. Of course qabsoo keessatti adda bilisummaa Oromoo qofa miti kun kan mudate warri TPLF yeroo 3-4 adda cabaniiru. Innan keenya immoo sababii hedduutu jira. Namni ni ifata. Ni dadhaba bara ilmi namaa. Gaafa dadhabu kana nan dadhabe nan dhiisaan jedhu sababa barbaada. Akkuma nama karaa deemu kana akkuma du'aaf jireenyaa namni hin dhalataa hin du'aa miti. Dullooma akkasuma miti. Qabsoon gaafa dheeratu haaraatu itti dabalama. Isa turetu keessaa ba'a. Feermaata adda addaa qaba. Inni harca'a. Inni kun immoo gaafa qabsoon dheeratu inni guddata. Gaafa dubbiin dheerachaa dhufu, gaafa dubbiin hammaachaa dhufu, namni abdii kutaa dhufa.
Dhaloonni immoo itti fufa, inni haaraan immoo itti dabalama. Inni asii inni amma jiru kuni dubbiin isaa seeraan waan qabamee jiruuf yaada irratti hin kennu siin jedheera. Inni sana duraas yoo ta'e kanuma. Karaa biraa immoo dhiibbaan alaas jira. Warri nun jaallanne jiru miti warri nun feene. Isaanis irratti hojjetu. Akka nuti adda facaanu barbaadu. Qaama hedduutu irratti hirmaata. Dhimmi Oromoo kun bare teessumni isaas guddinni isaas qaama hedduutu akka dhimma isaatti akka ilaalu taasisa. Inni kunis dhiibbaa qaba. Garuu warra guddaan qabsoon gaafa dheeratu waan akkasiin mudata jechuudha. Rakkoo keessaa tariitii furuudhaaf yaalamee beekaa kanaan dura rakkoo keessaa yoo ta'e bulchiinsa rakkoo bulchiinsaa yoo ta'e rakkoo aangoo yoo ta'e furamuudhaaf yaalamee beekaa jechuun amma har'aatti wanti kun maaliif addaan hin cinne isa jedhuufidha. Itti fufiinsaa waan dhufeef. Fakkeenyaaf qacaan gaafa adda ba'anii qaama ce'umsaa jedhanii deebi'amee mari'atamee walitti deebi'ameera. Marii yeroo dheeraa godhame. Oromoon manguddoonni irratti hirmaatanii namoonni siyaasaa irratti hirmaatanii wal dhabdeen suni hafee amma tokko ta'ee taa'amee jira. Inni akkasitti milkaa'amne immoo jira. Amma Qacaa waliin sirriitti milkoofne. Walumaan jirra jechuudha. Yeroo baay'ee kan biraan kan isin komatamtanii aangoo dargaggootaa firuu irrattidha. Yeroo baay'ee humna haaraa gara aangootti fiduu irratti yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoon komatama. Hooggansa keessas hamma ni beekutti Jaaldaa'uu Ibsaan waggoota 30 oliifidha kan isaan jiran. Adda bilisummaa Oromoo hoogganaa kan isaan jiranii bara aangoo irratti seerri keessa waan jedhu qaba tarii. Qooduu ka jedhamu qabsoon rakkoodha. Akka reeshinaatti kan namaa qooddu miti. Namni rakkoo kana fudhatee dhufuu qabaachuu. Fedhii isaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu kan danda'amu fedhiidhaan. Humnaan namni ta'u hin jiru. Rakkoo kana fudhatee dhufuu qaba dargaggeessatti jettu kun. Gaafa dhufu immoo abbaan aangoo qooduu danda'u hin jiru adda bilisummaa Oromoo keessa namni tokko iyyuu. Waggaa 4-4 yeroo adda addaa wal caalaa yeroonsaa koratu gaggeeffama. Kora kana irratti gumii sabaa fi shanee gumiitu filatama. Koratu filata jechuudha. Yoo korri hin filatiin jaarsa haa ta'u dargaggeessa karaa itti aangootti dhufuu qabu. Korri immoo raawwii bara darbe ani hojjedhe dandeettii koo murannoo koo waan ani buusuu danda'u gara fuulduraatti ilaaleeti filata. Ifatti godhama korri kun. Filannaan gaafa gaggeeffamu garuu icciitiidhaan. Kana achi karaan itti dhufan hin jiru. Daawud Ibsaa inni filatame kora darbe irratti. Amma gadaa lama jedhamee taa'eera. Isa amma biyya kanatti godhame kana irratti quban qabu yeroo saniin jiru beekta mana hidhaan ture. Korri tokko gaggeeffameera ergaas galanii. Isa ammatti waggaa 5 jette sana isa irratti maal akka jedhan hin beeku. Garuu sana dura gadaa lama. Gadaa lama jechuun yeroo lama jechuudha. Akkasitti taa'aa ture. Moo amma dargaggoo baay'eetu jira. Hojii raawwachiiftuu keessa dargaggoonni turaniiru. Miseensa gumii sabaa keessa amma dargaggoonni hedduutu jiru. Tole akka ilaalcha keessanii yookaan akka ejjennoo keessanitti Oromiyaa biyya gochuuf dhamma yookaan isin falmaa jirtanii yeroo Oromiyaa biyya gootan kana keessatti sabaaf sablammoota biroo warreen Itoophiyaa keessa jiranii fi adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalchisu? Kana yeroo adda addaa miidiyaa biraa irratti ibseera irransii deebi'uuf moo ta'e malee Oromoo fi Oromiyaa jenna. Oromoo ka jennu anaafsi yookaan guutuutti ka Oromoo irraa dhalatu yookaan walakkaadhaan ka Oromoo irraa dhalatu. Ani Oromoodha erga abbaan isaa ofiin jedhe jechuudha. Namichi walakkaadhaan Oromoo irraa dhalatu gara biraa filachuu danda'a miti jechuu danda'a. Kuni Oromoodha jechuudha. Oromiyaan hansaati. Oromiyaan immoo sababoota ammatti jettu kana ufitti dabalata jechuudha. Amaarri jira, Guraageen jira, hambiraas jiraachuu danda'a. Sabni biraas warri amma Oromiyaa keessa jiran. Isaan immoo lammii Oromiyaati. Oromoo miti garuu lammii Oromiyaati. Mirga biyya kanarratti mirga Oromoon qabu jechuudha.
akkasumatti amanna. Kan daawwataa jirtan qophii isin gaafannu karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Hamma dhumaatti YouTube keenya subscribe gochuun nu waliin tura. Nu hordofaa. Addi bilisummaa Oromoo yeroo qabsoo eegalee kaasee haga har'aatti yeroo keessa gaaffiiwwan isaa kan deebi'anii maal fa'aadha? Kan amma hammaatti gaaffii ta'ee jiru moo maalidha isa jedhu gaaffiimtu ijoo adda bilisummaa Oromoo yeroo amma eegii paartii ta'ee biyya galii booddee maalidha isa jedhu mee walitti qabaatii nutti hima. Gaaffiin jijjiirame hin jiru. Bilisoomuu qabnaa biyya ta'uu qabna. Waan ni deebi'an immoo jiru. Akkuma jalqabate kaaftee daangaa amma jiru kana hin fudhannu malee Oromiyaa ka jedhamtu garuu jirti amma. Addunyaatu beekaa miti. Nuti daangaan Oromiyaa kana qofaadhaan jennu. Digiriidhaan taa'eera. Icciitota hin ta'in kaartaa ni argita miti. Addi bilisummaa Oromoo kaa'eera. Inni kaabaan, kibbaan, dhiyaan, bahaan digirii hagana irratti argama jedhamee taa'eera. Oromiyaan amma jirtu kun isan guuttu. Garuu Oromiyaa dhumti jedhamtu kun jiraachuun isheeyyuu gaaffii tokko deebisuudha. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, ijoolleen Oromoo afaan isheetiin barachuun kun deebii guddaadha. Waan baay'eetu deebi'e. Moo hagasuma immoo kaafee jiraachuu. Si galee hagasuma kaafee jira. Bilisummaatu hafee federeeshinii keessattuu daangaan keenya kun sirrii miti. Amma federeeshinii keessa utu jirruyyuu, utu Itoophiyaa waliin jirruyyuu Oromiyaan amma jirtu kuni sirrii miti. Oromiyaa sirrii miti. Wallootti kaafee jira. Karaa Sumaalee kaafee jira. Keessumaa bara wayyaaneeti jalqabame beektu miti Harargee Baalee lafa isaarraa buqqa'ee karaa gama daangaa Sumaaleetiin. Beenishaangul illee Oromoo irratti duulte bara. Beenishaangul illee Oromoo irratti duulchisan. Amma kaka'umsa Beenishaangul miti kun.